ati kadhachiisaan. Arrabsee si ajjeeseeraan siin jedhama nagirraa waan inni haasa'u kana tun dhageessa ta'e utuu gurri kee banameera ta'e yola uumamu maanaan banamaadha kan koo malee utuu kan kee banamaadha ta'e amma ilaali arrabisaa lafarraa si balleesseera. Baay'ee Yesuus Kiristoos maqaa gooftaa Yesuusiin si ajjeese nama kee haasa qolaasi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. La business biraan hin jiru beektaa la addunyaa kanarra ati naasoftu arrabi kee xaxameera silumaayyuu jireenyi kee hin jiru ani immoo sila hojii hin qabu maaliif an taare hojiin hin kaane kadhachuun gaariidha mala laas ta'e asuma iddoo gaarii dhala iddoon carraa qabdanii guyyaa tokko noori maal godha toona haasawwan an fakkeessattee asuma anis arrabi keessa xaxamee hafee ana mattafte booreeni. Sede balala kooti kana jechuudha birrii gaafan bite suufii caalu amma kun irra teessee kadhadhu waaqayyo kadhannaa kee kana gaashaana dhaga'u malee maalum godhaan gaan garga maadee kadhadha siin beeku maa wajjin hin beekne lafan reebin dhalootatti lafa reebin gargaaraa boloota koo gargaaraa boleessa keenya kana gargaaraa arrabisaa xaxameera hojiin hojjetu arrabisaa na kanumaa fi kana wayyaa diimataa uffadhu uffata diimataa tokko moo birrii tokko moo kadhataan sitti fakkaatan isaafar zimmeeri kadhattu maqaa gooftaa Yesuusiin hangaafa si bira ta'u kadhataa namatti fakkaadda an arraban sii ta'an siin jedhe ammani haala ati arrabi kee yeroo malee xaxameera laama an siif jecha no way nama digrii qabu fakkaadda amman gaafa natti itti taasise wajjin gara obboleessa koo gargaaraa yaa saba arrabisaa hojjechuu dideera biddeena natu nyaataa fi natti nilaa biddeena arraba ta'eef hin hojjedhaaf wajjiniin hin haasaa wajjiniin hin bula maaltaa gargaaraa dara waaqayyoo. Isayyuu arraba moo badin gaafa namni si taasu. Eenyu ani moo? Yoo gabaan dhibe maal gochuun danda'a amma kana laa kala meellaatti si bituu danda'a garuu siin sin fayyadu. Si gala ofumaa umurii malee maraatte umurii malee maraachuun umurii malee kadhachuun gaarii hin ilaamu. Tola rakkoon qabu la si deebiseera birrii tokko nu laatamu homaa rakkoon qabu. Shankee fudhu tole ankeera siifataa. Audio Jungle. Audio Jungle. Waan kee baay'ee nagaddisiisa amma naannoo dhaala amma gaafan taa'ee yaadu jireenyi sitti ulfaattee itti arrabi keessa kunoo ittumaa didaa dhufte maal waaqayyo kun abaarsa kana waaqayyo gargaara boleessa koo gargaarila an arraba isaati arrabisaan hojjetu bira dhaabadhaa gargaara boleessa koo kana afaantu na goge yemmootu maniyyuu bira dhaabachuu ni danda'a innaan isin bukkee taa'uun barbaada amma soo kunoo dhaabataa hirtalaa kunoo laa maal taa'annaa teessee gargaarte amma dhiyamma waan isin kennu qabu qarshii xixiqqaa kana badaa qabadhee deemu darbii obboleessa koo darbii kunoo ofumaa yeroo keenya akkasumini nan hubanneeti. Siinan jechaadha. Maal isaan manatti naa eegi waa isaan jedhan. Lafa teessee ofumaa naman dhiphisinii arraba nungusinii jechaadha. Manni waan inaasa. Wayitaa hin hojiin kanadhu birriin qabu taanaan immoo darbi. Taa'ee isinii ittiin kadhachuu midhaan nama naa danda'ametti gargaarsa guddaa isinii gochuun barbaada. Qarshii tokko as buusee qarshii tokkoon har'a namni keenya maal bitata? Jireenyi ammaateera waan ta'eef namni keenya wal gargaaruun beeku. Namni wal gargaaruun beeku wal gargaaruun beeku. Gaadha la. Beekaare. Yola abbaa dhibbaa nama gargaara. Namni keenya nama gargaara dhiisi. Lamma namni mucaa dhibba lama nama dhiisedha. Ani amma gaafa addana taa'u nama baranne fakkaata. Meeqa barattee? Hoggaan siin jedhala injiinariingiidhaan la arganii eebbifame kun hoggaa sadaffaa. Hojii utuman barbaadu kun masa biraan na baase hojii. Afaanii koo argatte jechuudha. Afaanii kuudhaan inni eebbifame inni garuu
Baay'ee gaarii. Kun la innumti kun yoo buleessumti kun kunumti yoo lama seenaa sabaa nama gaddisiisa gaandaa kaan haasuutti kaan illee boruu dhumu. Harma fitnee galuu yaalla amma danda'ametti laan waan yaada koo isinii ibsaa yoo deeme gaarii ta'a. Dhumu. Utuu waa Saawudiis nee waraabaa olleellee daalaa dhugaan siin jedhannu mula amma buleessa koo kan hojjeniin guddanne suma dhalanni kaane hojjenumaan jirra gaamma ammatti. Kutaa kudhanii isi darbii jedhee kadhadheen dabarsi. Ani hin barbaadu barnoota kana. Naddaa hafuurri barate eessa ga'e? Tuni kunuunsi maan fakkeenya fudhate kaati barattee irratti amma. Sittani maniire. Eessa ga'e? Tole kutaa kudhan humnumaa nan gurra isaa qabee dabarse. Situ. Kudha tokkotti dabarre. Kunoo kudha lama sageenya gaa intaraansii fudhanna malee inni. Intaraansii gaafa fudhannee nu beektaa gaa hojii waaqayyoo kana immoo namaas hin galu. Nama diba. Inni darbe. Ayyee. Inni karoora isaa kufuu ture hin darbe. Kana booddee naasuu warra bitatan. Nama isaa qormaata kana darbee arrabi isaa akkas ta'e. Dhugaadha wanti godhamu hin jiru ani immoo kunoo biraatii kunoo erga eebbifame waggaa sadii kunoo isa biratti hin deebi'ee kunoo isa gargaaraan jira gaala amma wanti bikoo beekamaan immoo jiru amma namoonni gaggaariin akka keessatti immoo jiru dhufanii seenaa namatti kaasanii mataa nama cabsaa kan oolan. Ani amma fandii wayituu gadhiifame namootuma mimmiidhamanii jiran kanaaf gargaaruudhaaf. Fandii maali? Isin namoonni naannoo kanaa immoo fandiin beektan fandii malee rakkinni keessan. Siluma yoo arraban qabu qaamaa ciccirtee nama gaafa buleessa goote. Si fandiin jedhanii qarshii guddaa gadhiifamee jira jechuu barbaade isiniif namoota rakkatoo namoota hojii dhabaniif illee namoota akkas kunoo rakkataniif illee. Ani keessaa na baasi gaamma laan arraba isaan ta'e malee ani gaa kadhataan jedhamu gaalaasitti kadhataa kan jedhamu laa buleessa. Ati kadhachiisaan. Arrabsee si ajjeeseeraan siin jedhama waan naa saaru kana tun dhageessa ta'e utuu gurri kee banameera ta'e ula uumamu maalaan banamaadha kan koo malee utuu kan kee banamaadha ta'e amma ilaala arrabi isaa lafarraa si balleesseera. Baay'ee Yesus Kristus maqaa gooftaa Yesus si ajjeese nama kee asi qolaasi. Si qolaasi nama kee asi qolaasi jarii keessa. Arraba isaanii xaxame rakkoon isaanii rakkoo cimaadha. Rakkoo kana furuudhaaf yoo xinnaate nuni amma qarshii miiliyoona 500 olii. Waldaa deebi qarshii ammas gaga'u maqaa nama rakkate nama qarshii lama sadii bira raafu biratti akkamitti haasoftan. Arrabas kunoo sammuus fudhate. Baaca. Baaca. Kasi. Baca. Baca di buku. Milianer sama mati. Uga adalah nasok, main nasok, amma yu nasok. Ela nasok ngarra bisa alto koto kombati betat. Kaisa de debi wanta da matu jarala, marrabi wanta dura satu rete matu ya wana ka ate galgala bini nasok turi. Ini si salah sabar renga. Ela makana uga kudan dure de yon. Nasok ni. Ela uga de matu jenne la kana juta tari ka wanno jini. Nasok ni ela gawas. Nama te rabse na ma nuf tere bu fendani nasok ni de gawas na yarada. Zabina no kasi jet. Ila kana jecha kana yoo mede beektaa gaafa kutaa godhan gurra isaa qabee dabarsu ati nan kufan jennee ittiin jedhanii ijoolleen faggoorraani zabineen akkasiin jenneera boolisaa isa tokko. Malee inni irra jedhemni laa ammanni irra bisaan hojjetu birrii miiliyoonii meeqatti hammatama. Miiliyoonii meeqan jedheen yaadattu ati. Maal akkamitti yaada ture kana nan ergan dhagee. Milianer. Miliyoonii shanitti. Ifa malaa isaan salbiyaa ta'u miliyoonii hirmaati si kee dhufe laa jechoota ni tole miliyoona 5 haa ta'u. Haa ta'u. Amma nuuf maal fayyadaa? Miliyoonii 5 nuuf ammamtu nu gaadha. Fayyani isaanii kun fayyanii birrii maal isin barbaachisaa isin fayyani. Fayyanii sitti fakkaatanii namni wanta duraanii naasee irra deddeebi'u hin jira. Jalqabu maroota haasofteeti. Naasuu dide beekta. Qormaata kudhan kiyaa kudhan argatee maraate moo maattee? Kudhan kiyaa kudhan ilaala. Gaafas narraa ta'e beektaa isaanitti naannoo ture baay'ee nama gololisa seenichillee. Wanta rabina tattameef. Barsiistuun irra gaa keenya immoo gaa. Obboleessa ko wanta rabina tattameef. Maalitti fakkaate beektaa? Beeku. Ani barataa amma laala. Amma jira. Barataa injiinarii ta'a. Injiinarii baradheen hojii dhabe. Kanaaf rabina tattameef. Isa kaa kana. Kanaaf hin maraadha. Waan bara hin sobin. Rakkoon ilaa amma lakka mida beektaati. Ani arraba saadhaniim. Arraba qayyuu fadhaan jiranii ani isaaf arraba ta'ee kan hojjetu. Isatu dhagee haasa'ee arraba isaa hojjechaa haara osoo hin taane situ afaan isaa dhaga'utti kee amma. Isa sila caale sanatti sii galuutti kee malee. Ilaala isatu sii galaa rammalaa jechuun kun afaan isaa sirrii. Tole maqaa keenya galmeessi gaama qarshii kun meeqamee kan maqaa barreessuun barbaachisudha. Amma isin kan isin barbaadan yoo xinnaate qarshii kuma 200 barbaaddu.
Dhibba sana maal isheen dhugaa? Dhibba tokko fudhattanii Maal isheen dhugaa? Birriin bara kanaa baala. uffata jirachuufi. Uffata duwwaatti jirachuufi. Hin fudhadhu hin jedhe. Budeena Inni qofaatti kanaattiin wal'aanamuu fi miliyoonii 500 lafara. Qofaatti lafara jechuudha. Okay. Amma egaa rakkoo jiru isiniin gale isiniin. Anamma mataan koo sirrii minanumtu. Miliyoona 500 si ilaannee ilkaan kee si sirreessina naan jedhanii. Isa naa saara laamman. akkasii. Anumtu gargaarsa akkan barbaadu namni naa beekuu isaan barbaada. Anumtu gargaarsa hin barbaada jechuudha. Utuu isin fayyitanii amma isin darbitanii nagaanaa turtu man fayyitanii. Atti dhufan darbee jechuudha akkuma isaanii. Maali. Eessa oollee nuni? Ilame waan akka bishaan tokko fedhiteen waan isin beeku. Dhugaadha sagalee birrii ammaa dhagaanii amma dhuguma nagaa ta'u. Mee simbira ooleennaan nagaan ta'u haala kanaan. Isinis Kaasuu biraata kaasuu nama meem. Soon fayyina rakkina keenya raanfanne. dhugaadha. Gargaaraa sadanumti keenya gargaarsa kana nuun barbaannu yaa sabaa nu bira daawwadha. Egaa amma gaa kan nu barbaachisuuti amma nuyi rakkina keenya kanarra dhaabbata isa kamiidha dhaabbatichi eessa jira eessa dhannee galmoofnee qarshii kana fudhannu nutti misala fala kana nutti. Ilaa sitti himanii reera naggeeffa. Dhaabbatichi namoota mana hin qabneef mana kenna. Okay. Mana sana keessa wanti barbaachisu namaaf wanti dhala namaaf barbaachisu achi kee jira. Mootummaa matti. Namoota kun akka kana arraba hin qabneef immoo arrabas kennuu danda'u jedhee fayyaadha gaa jechuun waan isaan ilaalan hin jiru waan ta'eef arrabas hin kennuu danda'a. Akka kee hojii hin qabneef immoo hojii kennuu danda'u. Maqaan dhaabbatichaa Ingiliffaanis jira Oromiffaanis jira. Kan Oromiffaa sana kan Afaan Oromoo sana gaafa nuun barbaadu. Kan Afaan Oromoo sana yoo sitti muuf ka'ee dhaabbata gargaarsa namoota rakkatanii magaalaa kana keessa jiran dabalatee magaalaa biraa keessa dhufuu danda'aniif hojiis ta'e qaamas ta'e manas ta'e kennuudhaan isaan gargaaruu dandeenyadha. Makunuuntu maqaadha. Maqaa isaati. Barreeffameera lafuma gaafa godhatu barreeffameera. Gooftaadha. Waa makkeedhu barbaaddee dubbiftee tullixee gargaarsa barbaada. Ettee dhatta waan ta'eef jechuu dandeessu dhattanii jechuudha. Yoo dhabdanii natti himtu yoo argattan immoo nan dhufanis gargaarsa barbaada waan ta'eef. Maa jechuudha? Irri turi itti yaadi sii gala waan hin jedhee nan ariifadha. Ganaa dhanne dhaabbata sana nutu dhaqee barbaada? Barreeffama akka jedhu barbaadaa deemte magaalaa kana keessa barbaadaa deemte kan argatta. Fakkiin arrabaa irra jira kan warra arrabi isaanii dubbanne warra hojii hin qabne fakkiin hojii irraa in argatta jechuudha. Tole ati warra sammuu hin qabne bira deemi gaa. Isaaniin hin barbaade yoo argitan natti himaa sammuun faa jiraadha jedha gaafadhaati. Tole. Jedha. Eeshi egaa. Kana ta'e dhumate. Anarraban sii taa'ee sammuu dhabuun qabaa lafan. Namas falas wanti inni hin qabnetti maaltu na qubeessi hojii maaltu na rakkisee anaanaati eenyudha kana booda waliin beeknu naa.